Waraana jiru waraana. Naa ta'eera waraana jaartiin jaarsammoo attu bakka jedhu sanfaa. Dagaagamu. Kesan keessaa muriimi bika keessan keessaa muriimi obsanii fasirriin baasnee barmaal taateeti. Asooman nuwata bagawaal goree jaartiin jaartuu waqti boo jenne kalee ittiin jirtu. Injirtu waa har'a fidammoo. Ebata dhiira dhugaa. Guys, ziituu sittan xiqqishoo keessaa. Ragaa ibsishaa ragaan jarri fidatellee nuu rage. Bagaa garta dhugaa. Tommy. Dhugaa yoo afaan qaban bakkuma biraatiin xiitti jedhan. Ibsishaa na waliin haasa'imi namoota. Akkamatti. Annagaati namoota. Dubbiin godhee maal taate makuushko. Okay, nagaxxamtee amma? Nagaxxamtee keessa jirraa reega seenne moo gaafii maaltu fide? Amma anummoo piroofaayilii godhattee deemuu jirtaa? Ati na dhiisuuf piroofaayilii godhattee deemaarta? Hayyee rakkoon hin jiru seeneet hin jira. As. Meedhaan kun. Hatsuu keessi janaa natti fakkaataa miliqoodhaan. Dhageessan. Ati naa dhiisuuf piroofaayilii godhattee. Maakiin anaa injifatu barbaada akka maakiin injifatu barbaada waan ta'eef. Deemni kun nama kofalchiisaa jira wallaa anu na kofalchiisaa jira jechuun namni waan nu rakkate jira kan jettati. Osi kan kolfin ilaal amma si deeggarraa la dhugaa si deeggarraa garuu injiraa miree akkuma aadaa keenyatti illee xiqqoo olaantummaan injiraa. Dhaqi shaawiraami dhaqi rakkoon hin jiru. Laan amma harki duwwaan fuulan ibsu warri hiriyoota keenyaa amma ammammoonni intala waliin hin deemu bara ammammota gaafa taate ka dhiiraa qabate wajji deemta. Kanaaf nuti ammammota achi isa wajji dhufnaa jechuudha. Biras ni dhufnaa gara. Nu ammootu intala geega'oo wajjin galchina malee guunnee isaa fi miti nu intala teenna geega'oo wajjin ergina malee. Asitti wanti isin jettan kun ganaa osoo intalti mana hin gahin dho'isisaa balbalatee tan kana isinirraa hin barbaannu. Nu intalti keenya mana nu hageettuu barbaanna malee dho'isisaa keessan hin barbaannu. Nagee dhugaa jiru kanuma. Inni ganaa mana fudhatee hin galle gaafa inni galee dho'isisaa hin kennina dhugaadha nurraa haqa qaba. Dho'isisaa isa ijaaruun teenna dhugaadha. Ammaaf intalti harkaa warraa jirti waan ta'eef waan bareedaan akka nu kennan isii bareechisuun nurraa deeggama. Naggee isi dubbiin akkana. Dhuguma gaafa inni manatti galateen dho'isisaa ana waan barbaadan qabadhaa dhugaadha. Ammatti garuu intalti tun achi jirti teenna ta'aa jirti dhalatatti dhufaa jirti waan isii barbaachisu hunda sikkoo manda guutuu qaba malee ibsaa bira wanti dhaabattaniif hin jiru. Guys, what did you say now, please? Yes, dhugaan jirtu kana. Sirna isa bira dhaabattaniif fida fudhatee haa galu gaafas dho'isisaa hin kennina nutti qabadhaa. Walitti qabanna nu marti mucaa gadi dhaabuuf. Eebanne ibsaan jala jiraatina. Dhabbiin qaba. Isin akkanumaan dadhabdanii bari ibsaan isii waan jaalatuuf inni nu akkasiin mo'attu fedha. Isin erga gara isii. Akka maakiin mo'attu. Tuni bakki bakka akkasii osoo hin taane natti mo'atan malee jaalalli adda. Akka nama jaalallee yoo laalle irra bareeda. Ilaalcha jaarsaa jaartiitti yoo laalle namni irra guddaan jaartii akkasii itti gaa isaamma dubbadha walii ilaalcha akkasiitti ilaaluun gaarii miti na fakkaataan akka Altu mi ati usme tifozo ibsishaati miti us bakka warri tifozi amma baay'ee naasofnu. Arifatu dubbadha malee azirra Ibsa deemee mana bane. Ibsa mana bane nuti sachi deemneeti jalqabna bakka. ibsishaa mana baniin jenne deem. Waraana jiru waraana. Naa ta'eera waraana jaartiin jaarsammoo attu bakka jedhu sanfaa. Dagaagamu. Kesan keessaa muriimi bika keessan keessaa muriimi obsanii fasirriin baasnee barmaal taateeti. Asooman nuwata bagawaal goree jaartiin jaartuu waqti boo jenne kalee ittiin jirtu. Injirtu waa har'a fidammoo.
ebata dhiira dhugaa. Guys, zitu msitande kisho kisamu. Ragaa ibsishaa ragaan jarri fidatellee nuu rage. Baga agarta dhugaa. Tommy. Dhugaa yoo afaan qaban bakkuma biraatiin xiitti jiran. Ibsisha, na wali nasi mi namoota. Akkamati. Annagaati namoota. Dibtuun godhee maal taate makushko. Okay, nagaxxamtee amma? Nagaxxamtee keessa jirraa reega seenne moo gaafii maaltu fide? Amma anummoo profaayilii godhattee deemuu jirtaa? Ati na dhiisuuf profaayilii godhattee deemaa jirta? Ayyee rakkoon hin jiru. Seeneet hin jira. Haas. Miidhaan kun Hatsu keessa janaa natti fakkaataa miliqoo jedhaan. Dhageessan. Ati naa dhiisuuf profaayilii godhattee deemaa jirta. Warri dhombir qophaa'a. Kadhadha waan qabdan maraa. Hiikoo Waladha. qophaa'a ishii nama na bira. Eenyu? Bakka itti himeet hin jira. Guys, bakka haala kanaan rakkoo. Ani ummanni kun odoo kokkolfa kanuma giiftii darba jedhe. Namni kolfa baakii si shaalaale. Hojii keessa wallah. Uummanni bara akkuma kooflaa bargis mana harkee kooflaan. Yaani kun bar gammachuu kolfanii Guyyaa sanbaa kooflaa duun ooltan jechuun ulameenu muyit godhannee jechuun muyitis si godhaan muyit na goote jechuun akkasii. Halas faamilii kiyya waliin gaayis garuu achiin fiiginaa bikkuma takka ta'a gisee teessan ammas. Hayyee yaadachiisa amma yeroo sanii namni 900 ture amma 1700 yaadachiisa irra deebinaa fi wanna dubartii giiftii dubartii fakkaatu giiftiif kennaa dubartiidhaaf kennaa onnee abaaboo wanna babbataa wanna isiif kennaa wanna leenca dhiira fakkaatu immoo gara ibsaatitti jennee waliigalleerra manni kun guutuu isarra mari'anneerra maakiin illee isarra waliigalleerra. Guys, maal jechuudha akka narraa bu'aa fuula mana ibsaa deemaa kalaas. Tun dubbii haqaati. Nageen waan takka hin balleessu. Garuu nagee maal goote? Waliigalteen keenya akkasii. Salaamu alaikum yaa makii. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh yaa ibsa guyyaa saftii. Waliigaltee farramnee jirraa gara duubaa kan deemu. Haga isiin isa jaalattu argitee naggaa. Nagge laal kabajaa isiin gootu argitee beeksisaa miti waan fe'e haa godhattu jettee harka wayita kennisiistu. Wallahi tana bira tartanii isinuu isa bira dhaabattan. Maaltu ta'eem? Salaamu alaikum. Kabajaa isiin sii gootu kana argitee ibsishaa. Nulleen bananna rakkoon jiru isin gaabbas nama. Akka itti laal. Miidhamaa fi ila. Ibsa akka haasawatti mana qabdan na fakkaate bar. Arraas ni waan takka wanti walitti kana watachi dhuftan. ibsa dhageeffadhu. Kuni algaa miti naan jettee deemne mana kiyyatti. Dhageeffadha waa tokkoon isinitti ma'anii gara laafinna hin qabdi maakkiin haa ta'u garuu jechuudha akka amma asitti as qabattan kana mana ibsaa dhufee maakkii fokkorennan yellamin keessummooftan. Dhageessanii miti. Ya, dikkata. Haga gargala nugura kana masimbira jirra samboda wanna kazzirin jiru. Ayye. Ilaalaka. Sodaatti fakkaatta garuu. Irra deddeebite himadhu sodaatti. Eenyumaan hin sodaanne dhugaa rabbii. Hin sodaanne. Hin sodaanne. Ani hin sodaanne. Aizoy maakii na innis mo'atu isumatu mo'atalleedha inni yaa'u. Nagee mee na dhiisi. Waan baay'ee nama yaachisu miti. Maal jechuudha qo'a. Ibsishaan maali? Manuma keenya dhuftanii nurratti nu qeeqa nurra kaaftanii yoo barbaadan deema achi mana keessan banadhaa ibsishaan deeggartoota keessan fudhadhaa. Nuti deeggartoonni maakii asitti qeeqa nurratti hin kaasina. Akkasii Maakiin akka mo'attu barbaadna waan ta'eef. Jaarsumatu jaartii bulchaa dhugaa keeti wanti ati haga ammaa jette garuu bakka taphaa kanattii fi bakka dalagaatitti innillee waan dalageen
itti galaa isillee waan dalaydeen itti dhufti dalagaa fi jaarsaaf jaartummaa bakka biraati. Thank you so much. Inni illee waan dalageen isillee waan intala nu heerumsiiftanii nutis waan qopheeffannee dhufne. Erga dubbiin akkas taate yaa'u namuu gara goruun beeka kaamal. Rakkoon hin jiru Jamila hin sodaatin. Dhimma uumanii baruu inni beeksanii. Raafummaa kennaa. Obbolummaa deemu jirra edda dubbiin gara biraati. Sumayyaa akkasii askiriin kenna. Raafummaa kenna irra tarree beekan nuun waan xixiqqoollee hayyamneef warra nu bira jiru dhaqaatii waan akkasiillee kennaafi gara raafummaa kenna gartee hababaa waan akka libbii onnee kanneen. Garreef dubbiin naagalaa jirti barnagge. Giftii tan ejaan qabadhaa laala kun ola giftii anamma maakiif kennu tan kuno waan akkasii onnee. Guys, arkitanii emotional damage, okay? Damage nu godhaa jiran. Guys, dubbadhaa warri gastii moonaan biraa jijjiiruu tifoozoo biraa fiduu dubbadhaa malee. Arana waliin taa'aadha. Maakki waan akkan siidhaama akka nama miidiyaa kanarratti si beekutti waruu bakka keenya kanatti baay'ee waan wal beeknu natti hin fakkaatu. Gara laafina hin qabaatin gifti ibsi shaayoo taate sun fikir leelaa kan rogeemi amma istirateejii jaraa laaluu jira amma wanni shakkaa jiru dhageeffadhu ibsi shaa wannan shakkaa jiru bifa kanaan garaa laaftanii nama hunda ofirraa wannan goyna deeggartoota keessa hunda kadda harka dhadha nu harka dhaataa bulleedha wallahi ansan jedhaar anamma isin jammareen gara laafummaa qabu ture isin akkasiin garaa hidhattee argi. Kun geemii dhaalgaa miti isin jennaan dubbiin akkasii harka irraa gabbuudee akkasi. Ko akkas ta'e akkas akkana inni mo'atu qabaan hin jiru. Gaxmaallee matti dubbiin. Maaki edha nuti ko proobaa eda eegallee jirra waan intala goone argite miti. Rakkoon hin jiru jee ani isinin mooda gaxamu siifi giftaroonni keetii nagaxama kophaa keetii miti ndawama amma hundi keessaa nagaxama akkasii akkana kunu mee amma hin jirra siinaa jedhani mee ammumarraa yoo ilaalame ara hin jirani amma rafaa jira malee ara gaayis barreessaadha maa hoostan haay maa mee hin jirra jedhame gaayis barreessaa malee Abbo ayyaanguliitiin kolfaa kan ba'anii keessatti deeggartoota maakiitu garana nyaata amma sooran fa'a deeggara maakiiti abdiin fa'a bannaata. Abbo maqaadhaan balleetiin lachuun haa obboleeyyani antee makubbaan kun irra dhaaba. Amma barsa sooraa dhageeffadhu yoo maakiilee deeggarte yoo ibsaallee deeggarte maafi mushkila. No problem bibi. Tokko tokko mo'achuu rakkoon hin jiru. Sooraa kiyya citi garuu citeetti. Anggaru macam tu, anggam ni kami yang nang kakufi fete deh, anggar muka kufi fete korang aku ngau. Dubbino sono confusione dura garuu macam citi. Ya, kalau macam citi. Wah citi kawalin kufis. Ani tak gene yubar mari eder rabultani sini sih ani tak gene amma riba sora garan simbasi boleh so garomato kociti kuno no garomato kocine aki Oromia mal beres boleh so ko ati fas bioni rakab do Oromia ijaki ya ijaki Oromia akkana kuno dirti lal Oromia ijaki je wonte ati beres de ay mal taja dugaan bakka Sobni soba. Anamma eegareefu waan intalaa ture beeytani nama laalaa ture. Walitti qabaa ture. Waraqaa jala sana taa'ee deeggartoota fi namoota hedduu laalaa ture. Maakiin deeggartoota hedduu qabdi. Garuu akka jiru miskiin. Naraga bui. Olsa naraga bui mali visi. Dimokrasi dah betul. Kan wallahi lazim. Bordi filanu biasa rabar. Bordi filanu lah. Ada mana masih deeggaru beita. Maal digade. Mali tifozo nak kana bismillahirrahmanirrahim takana garre. Tifozo mangkam. Bagaimana? Amma anis Ramzanis orang deeggaru kan laale nama itu deeggara. Garuu ni ilaalamee yoo kana booda waa dhufanii ilaalaan tura daqiiqaa muraasan booda malee deebi'ee waan jedhu nan jedha. Maal jechuudha obsa maqaballee isin irra hin kaahin kaahay.
Dhugaa rabbii. Hai. Yoo nu hin agarsiisine akkanumatti taa'e nu laali. Uummatni ati argitu kun leevilii hidhatee jala deemu jira. Bar dirqama leevilii qabaachuu qaban haa dhiisi uummata kiyya akkana jeen ni harkitame nama takkaa waa kanneen beekne gaafsan dhufuu deema. Bar takkaa nama isin harkitanii hin beekne dhufuu deema. Ati dubbiin siin gartuu miira keessa galchaa amala. Aadaan irraa ta'e. Isii gooftaan. Akkasitti laalaa jirra. Yaa. Akkasitti deeqaa muraasa waliin deebiin mallee waa laalaa jirra. Galmeessaa irraa. Rakkoon hin jiru. Gaafa mana banan. Jabaadhu doo barri makiinallee qabnee deemnee kan isan. Jabaadhu habibii. Ibsa. Aarannagee dhiisi guyyuma sanii hin wayyu. Aarannagee nu dhiisa kaa. Agartaa. Akkana naan ja'anilleen. Mee namuma akkasiin jedhu dhabnee barre. Mee giifti masan kennaa biyya. Kana jechuun isinirraa dhumattaa jechuudha. Kalaas giiftiin kun biraan barbaachisu. Zeeroo sitti afaarani zeeroon ka abbaa xaafeeti. Akkana jechuun allaqa. Akkana zeeroo sirra barreesse bara. Zeeroo miti. Mirxii. Biqa jechuun dhuma. Maakishaa laali gaafsan nuti deeggartoonni kan keenya jirra waan ta'eef akkasii kallatuu qabda dhugaa rabbi. Wallaahi. Indee abdii Hunda isaanii. akkana na waliin jirtan bar. Ibsishaa harka akkas godhaa laal. Irree mudhisaara. Mee gizee tokko irree mudhisaa laal irree akkanaa kana barreessaa namni hundi keessa. Inshallah dhageeffadhu abdii mushurritti wajjin shiita si goonee mana si galchina. Guys, mana kiyya jalatti. Abdii shiitatti goonee mana galchina mushurritti wajjin. Let's go. Guys, maakii jaa barreessa. Maakii godha. Wayitu nugaa jira, itti nugaa jiru geema sanirratti